Artii keessayyuu artii biyya Itoophiyaa keessatti waggoota dheeraadhaaf aarsaa gochaa turan har'a istiidiyootti affeeradheen jira. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya qophicha qopheessuun isin waliin turtii kan godhu ani akkuma barame Rabbirraa Leenjisaati. Ogeessi kaameeraa Boggaalaa Habtaamuu nu waliin ta'ee jira. Haga xumura qophii keenyatti duuka bu'aan affeerraa keenya baga nagaan dhuftan anaa dhufe. Ayyee baga nagaan nu eegdanii. Dhaggeeffattoota keenya wal isin hin barsiisne isinumti akka wal bartan barbaadanii mee dhaggeeffattoota keenya ogummaa keessan faana wal bara. Ayyee galatooma ani Mulgeetaa Nagaasaan jedhama. Toora aartiitirra gahee fiilmii kana keessatti nan barreessas taa'aadhas daayirektaras wantoota akkasiin hirmaachaa jira. Mee aartist Mulgeetaa amata dheeraa arti keessa akka turtaniitti ittiin odeeffadhe keessattuu fiilmii afaan Amaariffaati kan isin hojjechaa turtanii. Waggoota 18 ol akka isin hojjettanidha fiilmii Amaariffaa akkanan odeeffadhetti. Wanti kun hagam dhugaadha? Ayyee dhuguma sanii oliyyuu ta'a beektaa akka carratee karaa argadhee ittiin seenne malee sanirrallee baay'ee yaalatan ture. Karaa walaloo waan adda addaa barreessee gaazexootaa fi matseetota adda addaa irratti baasan ture sana dura karuma artii kana barbaachisaadha. Akkuma ka'ee yaa'u waggaa 18 olii Amaariffarra kanan ture. Waan baay'ee irratti hirmaadhee jira. Waan baay'ee keessas darbee jira. Fiilmii jabaa hojjechaa akka jirtanallee odeeffadheetumaan ture. Mee fiilmii kana kophaa keessan immoo nama waliin taataniiti kan isin hojjechaa jirtan? Fiilmicha produce gochuudhaaf hiriyaan koo baay'ee namni galateeffamuu qabudha. Obbo Gabbisaa Marganama jedhamu na gargaare karaa baasiitiin hinumayyuu immoo walumaan intinii jennee taa'as ta'ee irratti hirmaatee jira. Inni na gargaaree jira. Namoonni baay'eenis namoonni hedduu yaadanis akkasuma baay'ee hedduu namoonni na gargaaran jiru. Akkasii kophaa kootii jechuu hin danda'u. Mee baay'inaan yeroo keessayyuu fiilmiin afaan Oromoo hojjetamu dabalee sirboota malee dabalatee aartiin Oromoo kun yeroo namoota keenyaan hojjetamu chaalenjii baay'ee akka qabuutti fi deeggarsa gahaa akka hin qabnetti kan isaan kaasan odeessiiwwan alarraa dhagahu. San bira darbee namoonnummaan keenya yeroo ispoonsar godhan illee dhimmoota garaagaraa irratti akka ispoonsaraatti osoo hin taane akka deeggarsaatitti kan isaan yaadanii yeroo jedhan